Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Gidduu kanaa dhimma raajota sobduurra jira. Keessumaa dhimma Zawduu namarraa. Namni kuni sobaa fi waan inni godhu marrajaa qabatamaa jechuudha. Rasiitii isaa waldaa kamiin akka inni diigee dhufe, maal akka inni godhe, meeqa akka inni fudhate, darra sanyii isaa, rasiitii isaa wajjiniin isinii dhiyeessa amma dhumaatti yoo na hordoftaniif jechuudha. Kanaaf iyyuu raajonni sobduun bu'uurri isaanii waan biyya lafaati. Ilaalaa viidiyoo kana. Bara kana utuu keessaan dhumin, utuu waggaan kun hin dhumin, waan siin jedhame mana kee keessatti argita. Lammaffaa namootatu qulfii ligidaa baata. Maa inni qulfii ligidaa hin jennaan mana kiraayii boo'u naan jedhe. Maaloo mana kiraayii kee na baas. Ijoolleen koo hin joorte qodaa baachuun natti hammaateen. Zawudeen sobeeraa jiraa jette. Kun raawwatanaan karaatti garaatti iyyaan mootummaan man sitti kaasu warra biyya bishaan sitti kaasu manooriyaan siilaadha jala Yesuus. Zawduu jechuun kaanserii amantii keenyaati. Jaallattanis jibbitanis. Ani Zawduu waggaa 17 irraa magaalaa Gimbiittan beeka. Raajii sobaa anarratti illee raajiidha jechuudha. Garuu yeroo sanaanii reefuu gara amantiitti waan hin dhufuuf ittiin mormuudhaa fi wallaansoo ittiin qabuu hin dandeenye. Darbee yeroo Finfinnee dhufetti waldaa burqaa rooboot keessaa jalqabee kaanserii waldaa kiristaanaa kan ta'e nan beekaa jechuudha. Isa kana qofaatu hin ta'in raajota arra sobaan namaa gamsiisan kan akka Abbulaafaa kan oomishee baasee isan. Bulaan waldaa burqaa roobootii ture wajjin tajaajilaa turre achi keessa ture bulaan kan leenjisee baase nama kanadha. Namni kun raajota biyya lafaa amma Oromoodhaaf gamsiisaa jiran oomishee namni baas Zawduu namarraati. Egaan Zawdee akkuma viidiyoo irraa argitanii waan inni raajuuf waan inni dubbatu yeroo hundumaa lallabisaallee waan biyya lafaa bu'aa biyya lafaa kanaati. Kanaaf immoo sagalee Waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 6:33 irraa akkas jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif kennamaa. Tooftaan seexanaa inni guddaan immoo akka ati waan ati qabdutti gammaddee hin jiraanneef namoota fuula kee dura jiran yookaan namoota naannoo kee jiraatan ilaaltee akka ati dorgommiitti seentuu fi jireenya kee ati keessa jiraachaa jirtu kana akka ati jibbitu si gochuudha. Tooftaan seexanaa inni guddaa raajota isaattis fayyadamee kan inni hojjetu kanuma. Mee warri makiinaa barbaadde hundi keessa dhugaa Waaqayyo isin bita. Ol qabaa hin barbaaddu. Wangeelli makiinaan bitu. Dubbaduu hin bitu. Gaa'ila fidu. Hidhaan hiiku. Wallaalaa beekan godhu. Hiyyeecha sooressan godhu. Waajjira keetis irratti kaa'amtaa waan barii alaqaan kee irra ta'u laal. Iddoottis kan keeti kan. Warri si rakkisan ba'ani ati teesseetti fufta. Maatiyos boqonnaa 6:25 irratti garuu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessaniif waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaatarra dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiiree. Ilaala Waaqayyo ogeessa warra ogummaadhaan isa hordofaniis immoo ogummaadhaan itti dubbata. Viidiyoo Zawduu kanarraa yoo ilaaltan jalqabaa kaasee amma dhumaatti wanti inni dubbataa jiru soba akka ta'e ofirratti ragaa baasisaa jira Waaqayyo tooftaa gara biraatiin. Waaqayyo sobee hin beeku yoo sobe malee. Zawdeen sobee raajiraa jette. Jaartii bareedduu tokkotu ta'a. Yeroo hundumaa waa'ee jaartii sanaa mul'atan arga. Garuu dhimee isaan ilaalee sodaata. Zawdeen sobee raajiraa jette. Jaartii lafaa kaaseeni ganaa ijoollee fudheessuun jette. Anaan jettaa jedhan. Zawdeen sobee raajiraa jette. Eeyyee maal ta'een jedhee. Dhimee koo beektaa innaan hin beeku jedhe. Dhimee koo beektaa hin beeku. Ani jedhan dhuguma isaa dhugan warra babaa hundarraa dhaabatee waggaa ol ta'eera. Zawdeen sobee raajiraa jette. Jennaan yaameen jedhe. Yoo ta'e ta'een yoo ta'uu baate namatti ni mina. Zawdeen sobee raajiraa jette. Ijoollee 4 ta'anii tagalaggal kolis. Akkuma dhageessan egaa yoo ta'e yoo ta'uu baate garuu namatti nan himini raajiin isaanii kana. Inni waan nama kobalchiisetti fakkaatee dubbata. Utuu hin beekiin garuu Waaqayyootu isa lafa labsiisaa jira. Ministeera isaa kana guyyaa tokko akka kanatti gadi diiguuf jedhe maal godhare dubartittii isheen laguun ishee dhaabatee ijoollee 4 godhatte sana utuu duukaa buutanii akkuma yeroo darbe kan bulaa isinitti haasee sana gaazexeessitoonni barbaaddanii nama kana miidiyaatti nuuf fiddanii baay'ee gaarii ture.
maal godhare warri akkasii kunoo sammuu raajota sobduu keessatti warra bixxilaman malee warra dhugaadhaaf qabatamaadhaan lafa jiran miti. Isin waan Waaqayyo Abrahaamiif godhe gatii dhabsiisuuf jettanii afur deessistanii har'a Waaqayyo Saaraadhaaf tokko kennennaan isin immoo nama laguunsaa dhaabate afur deessisne jettanii kabaja Waaqayyoof malu seexanaaf laachisiisaa jirtu. Waaqayyo garuu soba keessan gadi guura. Ilaalaa viidiyoo kana lallabisaa soba akka ta'e sammuun isaa beeka. Humnaan lallaba kana soba jettaniin fudhatinaa dhugaadha jedhaa amanaa hedheetu lallaba sobaa kana nama amansiisuudhaaf gaafanni yaadu. Achi keessaa hafuurri ittiin mormaa jiru jira jechuudha. Akka inni sobaa jiru hafuurri itti dubbachaa jiru jira. Kanaafitu soba jettanii yaadinaa fudhadhaa jedha. Nama bukkee kee jirutti naa himi har'a lallaba kana shakkin jedhi. Kan biraan raajiin sobduun hubannaan qabdu gaafa lallabdu gaafa dubbattu. Ilaalaa viidiyoo kana lamaan iddoo tokkotti Waaqayyo makiinaa kennuudhaaf dandeettii qaba ulaagaan gaafatu. Iddoo tokkotti immoo Waaqayyo makiinaa kennuudhaaf manja fiqaadii gaafata. Ilaalaa. Wangeelli makiinaa hin bitu. Dubbadhu abu hin bitu. Mee warri makiinaa barbaadda hundi keessa. Dhugaa Waaqayyo isin bita. Ol qaba hin barbaaddu. Gaddeebisa manja fiqaadii qabda. Moo gamada tarkiftee oofta isatti fudhama barbaadda. Moo haadha manaatii taraa keetii. Mubbaa koo maali naftee raajjee duutee ta'ooti waan qabatamaa kana. Dhaggeeffadhaa gaamma waan icitiisaa isa guddaa sila isinii dubbadheen gad isinitti baasa. Magaalaa Itaayyaaf naannoo ishee kan jirtan sadaasa 25 hanga 29tti konfireensi afuura guddaa TV'n dhugaa waldaa humna fayyisuu amantii wajjin waliigaluudhaan istaadiyeemii magaalaa Itaayyaa irratti qopheeffamee jira. Harree guyyaa konfireensi kanaa wangeelonni hin lallabama, faarfannaan hin faarfatama, lubbuu haaraadhaaf waamichi hin ta'a. Magaalaa Itaayyaa waldaa humna amantii jedhamtu sadaasa 25 hanga 29tti konfiraansii qabatee deemee waldaa amma maqaa ishee isinii dha'e kana diigee dhufe. Waldaan diigamtee kunootti akkuma isin argaa jirtan uummata abaaree jarreen waldaa kana itti kireessanitti raajii sobaa itti dubbatee waldaa jarri kun waggaa 4 keessa jiraataa turan keessaa ariisise akkuma isin viidiyoo irraa argaa jirtan jechuudha. Kana qofaatu hin ta'in jalqaba irratti birrii 100 galchitan malee jedhee akkuma isinii darrasanyii baankii argaa jirtan kanatti birrii 100 galchanii fi waaman. Kun qabdiidha. Waliigala kan isaan walitti haasa'anii qarshii 250. Erga sagantaa kana xumuree garuu lolli ka'ee maallaqii hagi 70 ta'uu akka inni deebisu taasifameera. Egaa dubbiin akkuma isin dhageessan akkuma isin argitan kana qofaa miti. Magaalaa Gimbii irratti birrii 250 fudhate. Birriin 250 kuni akkaawuntii faarfataa tokko irratti gale. Dhimma birrii kana irratti wal lolanii poolis xaabiyaa wal geessanii poolisiitu garaagara isaanii arga dhaggeeffadhaa. Wanti isinitti dubbachaa jiru kun waan qabatamaadha. Waldaan magaalaa Itaayyaa sila isinitti mee tajaajilaan isaanii Abbaayii jedhama kan achi jiru. Intuuru hundeen qabu baay'een fagaatu lafa doomnisa. Gimbii warri fira qabdanis warri hiriyaa qabdanis bilbilaa gaafadha. Kana qofaa miti. Magaalaa Beddellee gurbaa dhiiraa tokko fudhatee dhaqeetu gurbaa sana gubaa'ee keessaa achi as waamsistee saala qabduu saala dhiiraa moo saala durbaa barbaadda jedhee gaafatee gurbaan saala dhiiraa naafa ta'uu jennaan ammaa kaatee dhiira taatettaa ittiin jedheetu sabayyisiise. Kanammoo magaalaa sanatti bilbiltanii adda baafachuu dandeessu. Hundumaan isaadhaaf viidiyoo qabaachuun dirqama miti. Kanaaf iyyuu Zawduun waan gootee dabarteef waan ammas namarratti gochaa jirtu kanaaf waan kanaan dura irratti qabamtee nagaan fuula ta'ee ture irra jiru kanaaf deebitee gara waldaa keetiitti deebitee qalbii jijjiirrattee viidiyoo hojjettee dhiifama saba kanan gaafattu taanaan waldaan kee jaarsoliin kee yeroo turtii isaan siif kennan fudhattee dhiifama gaafattee turtiin gootu taanaan tajaajila amma naannoftee gochaa jirtu kana dhiiftee hin dhaabattu taanaan harki Waaqayyoo sitti dhufa. Magaalaan Buuree dhaggeeffadhaa. Wanti isin quunnamuuf isin eegu kanadha. Kanarraa of eeguuf immoo ittiin mormuu dirqama keessan. Kanaaf yoo isinii danda'an utuu isaan magaalaa hin seenin yoo dadhabdan yeroo isaan magaalaa seenan duukaa buutanii itti iyyitanii ittiin mormuudhaan. Innis kan hin taane yoo ta'e lafa isaan deemanitti viidiyoo waraabdanii ittiin mormitanii zayitiin birnuuttanii salphiftanii magaalaa sanaa baasuudha. Keessumaa bulchitoonni magaalaa fi kantiibaanii fi akkasumas immoo
eegdonni magaalota garagaraa yoo waaqayyoon sodaachuu dhaabattanii dubbii muummichi ministeeraa keessan alaqaan keessan dubbate kana dhaggeeffadhaati namoota dhuunfaadhaaf kabaja gootanii simannaa gootan kanarraa of qusadhaa isiniin jechaa jira. የእምነት ተቋማት ዋና የሌብነት ምንጭ ነው። ግለሰቦች ሀብት እያከማቹ እንደፈለጉ የሚያተራምሱበት ሀገር አይኖርም ካሁን በኋላ።